Wayyaa akkam jirtu nagaa keessan yaa nagaa kootti galata rabbii ciniin jedha. Ani dhalattu shawwaalii taatedha. Hadaraa rabbii Dubaayitti birrii 4,150 itti ergee silkiin irraa cufate. Amma ji'a 11 dhaachuudha. Hadaraa rabbii ani isin poostii gootan argitaniini hadaraa keessan sagalee nyaataa otoo maalta hadaraa keessan gatii dadhabbii keessan isiniif kenna hadaraa guyyaa qiyaamaa guyyaa rabbiin isatti amantan isin qabe hadaraa rabbii sagalee nyaataati hadaraa rabbii jechuudha kana juwii kana keessa naaf galchu namti cicceetoo kana keessa naa qabame malee nama naa qabu abbaan koo dadhabaadha dhugaa rabbii abbaan koo lukti isaa kunoo viidiyoo waraabee isinitti arguu danda'a abbaa koo gargaaraan jira haadha koo gargaaraan jira warri koo hiyyeessa irraa naladhee baadiyyaatti naladhee dhugaa rabbiidha haadha koo abbaa koo gargaaraan jira malee waggaa sadii hojjedhee keessatti birrii tokkummaa tokko farkaan qabu hadaraa rabbi gola ormaa keessa dhaabbadhee ergadhu siifin erganaan jedhee keetu namtichi waggaa tokko walakkaa naa ergee keetu waggaa lammaffaa irratti birrii 4 na dhorkatee narraa badee jechuudha. Dubaay jiraachaa jira Dubaay keessaa suuqii qaba hadaraa birriin itti narraa fuudhe riisitii isaa sagalee isaa hunda isaanan qaba hadaraa sagalee nyaataa abbaan koo dadhabaa dhugaa rabbii lukti isaa tokko cabaadha qomaadhaan deema hadaraa rabbiif jecha na gargaara rabbiif jecha isa itti amantanii isin qabe hadaraa oromummaa hadaraa sagalee koo kana dhaggeeffatanii callisiinaa hadaraa sagalee naaf ta'a gidduu kana keessattis innaa qabama waan ta'eef hadaraa rabbii isiniin jedha hadaraa. Dallaaloti ata keessa namni dubbatu jiramu seemaa bara qofa namni dubbatu jiran. Qaama saalaa isaa irraa murtaa jechuudha. Waan? Mee viidiyoo kana amma dhumatti dhaggeeffadhaa wanta isheen jettu. Shugguxii bitadhaa gaafan jedhu lubbuu baasaa isiniin jechaan jiru. Lubbuu baastee taanaan jireenya bara ammaa keessa nama ajjeete jechuun nama sana hin boqochiiftee jechuudha. Dhimmi nyaata ajjeeftuuf hin jiru. Maal goota taa'ee isin ilaalu? Shugguxiidhaan miilla isaa kottee isaa kana jala xiixi 5 ja'an tokko kottee isaatti natti akka miilli isaa irraa citutti jechuudha. Akka miilla dhabaa ta'utti gara olii kanattis ol buttee itti dhukaasta yoo barbaadde tokko kana shugguxiin bitadhu yoo jette immoo asiidii siitiriik asiidii moo saalfiriik asiidii jedhansa isa bitattaa fuulaa kaastee amma miillaatti itti naxxaan jiruuna namaa keessaa isa baasta yoo jaamaan itti heerumte malee namni ija qabu itti heerumu nama asiidiin itti namme ija kootiin argee beekamu caaman dii tokko jedhe inni guddaan ati yoo onnee jabaataa qabaatte yoo garaa jabaattee bakka inni baay'ee yoo si miidhe immoo miidhaan inni si miidhe yoo daangaa darbe yoo umurii keetti qabate yoo qarshii keetti qabate waan ati gootu irraa murta qaama saalaasaa irraa murta jechuudha. Waan tokko shakkii tokko hin qabu. Lubbuu shaayittee inni si dhiisuu danda'a si dhiisame lubbuu koo ittee birrii waa muraasa itti ergitee habeebii galbii ayyuuni jettee waan matta iddoo tokkotti beellamtee waan mattee nama hin gurmeeffattaa naman dhabdu macheen nama birrii nutti bituu dandeessa in waanta jaluma isaatti irraa murtaa jechuudha. Eerrumaa murtaa akka sanyii isaa laman taanetti bakka dhibee isaa namni beeku hin jiru irraa murtee yookaan ija isaa duratti fanniste. Okay. Egaan wanti hundumtuu akkuma isin amma dhageessan kanadha. Akkuma isin argaa jirtan kanadha. Seeniyyuu si mataa keenyu yoo jaamaan si fuudhe yoo duudaan inni gurri isaa isa tamma aadofte kana hin dhageenya si fuudhe malee yoo jaamaa inni iji isaa isa tamma aadaatti kan sin argin si fuudhe malee namni si fuudhu kanas dhageessettamanii. Haa ta'u deebisee gaafii nan gaafadhe kanuma deebisaa fi argate. Fayyaa ta'e abshiri waan kana mallee asmataa yoo hordofii tokkollee isaanii hafuun deeman. Waan takka asirratti Umurayyaan oguu takka obsa assalamu alaikum jira. Umurayyaan dabalata umurayyaan gaafii obsaati gaafatteef dhugaadha obsaan kan jedhe namni calqabaaf ila jechi obsaan jedhe akka ifasii ta'u akka mana kanallee ifa ta'u obsaan gandaa ijoollee gandaa malee ijoollee naannoo biraa irratti malee ijoollee gandaan tuquu jennaan an as fidee Useen Maabaraatiin kana jedhedha jechi isaa akka ifasii ta'u. Useen Maabaraan mootu guyyaa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa irra dhufeetiin ceephoo fudhatee
an toobadhe jedherraa toltuu isaa malee hamtuu isaa dalagu achi asitti namni dhagahe hin jiruudha. Dhageessee hundi keenya waldaa kana jala deemu jirra. Ilmoon namaa takka erga toobatte rabbuu erga toobatan yoo ittiin deebine numa namaa araaramaa isa kana haa jennu malee inni erga wanta achi duraa ufii ceephoo fudhate waldaa ittisa godaansa seeran ala nama kuma meeqarra dhufe achi asitti deebi'ee wanti inni mootu diliin inni dalagee hamtuun inni namarratti raawwatame yoo toltuu taate malee hamtuun isaa wanti dhagahamte hin jirtu nullee kan beey nun kan. أستاذ قوي قلت لك مريان أستاذ ما ليش أنا ماسك كوماندوتي أفريقيا هي نفسه قلت لك أستاذ أنت ما ليش وقت مريان مترجت يا قالتهم تراندرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي خيسانو قافي أنا مريان هقاد فتي أبصا قافتو سلا أبصان هاسوات جرا مرياني في حسين ما برا وليف مالي جيتشو ما برباديتي ترى ناس اللي مسخلتيني مريان هذا منا akkana so waan dur dabree jechuun Hussein Maabara eega gartee ceeqoo buufate booda wanni kasiin jiru jechaa himuudhaaf ol baate jechuudha kasiimi. Isinleen kan nama ol baatee koreen godaansa seeraan alaallee kan mara gabaanii. Hussein Maabara hojii isaa kuduraalee. Dabbaldis takka anaatti eegsisaa kan arkadde murayyaan maaliif waan kana jee beektaa namni waan kana keessatti full information harkaa qabu yoo jiraate obsaadha. Obsaan tana qofaa miti viidiyoo inni amma dura natti erge yoo yaadate laaluun dadhabeen sii galee viidiyoolee akkasii dhugaa rabbii laaluun dadhabee informationa guutuu Hussein Maabaraatis yoo gaa maqaan badaa jiraate eeganni tawbatee as deebi'ee yoo maqaan badaa jiraate as deebinee waan san namni waan dur waan kana irra ture malee amma dhiise jechuun keenya dirqama jechuu fedheeti. Namni nuti ragaadhaan dubbii irraa dhageenyu waa'ee dallaalotaatii fi waa'ee ijoollee karatti duuteetii fi hunda namni nuti irraa dhageenyu obsaa fi warra obsaan qubatti nuu laate qofa. Maaliif faaktiidhaan nama lubbuu isaatiin achii bahe waan ta'eef jecha footoo lalaxafanii waan fadhan yoo jaanis informationni guddaan obsaa biraa argamaa jechuu fedheete. Tanaan isinii tuquu barbaadeeti itti of haasawa boodarra. Okay. Obsaa waan kana balli sirrii deebi'e malee ibsi akkuma Afrikaan bakka san gaafii dhiifama hoggu takka dhiifama waan takka uummata keenya waan takka tamanni kunis gaqqabee akka gaariidhatti hubachuu qabu waan ajaa'ibaa takka ta'u Oromoon tun hundi hin fahaminiitiitu jira. Tanuti warri bakka san jiru warri du'aaf afeerame qalmaaf dhiyeeffame irra beeyne. Ni kijibdi Oromoon Hussein hattuudhaa maarreen hattuudhaa abalu sun hattuudhaa akkana jettu tuni takkaffaan isiidhaa fuula dura hoggaa dhaabbanne mee waan ajaa'ibaa takkaan isinitti himaa Hussein Maabaraa humnaan qabuun paawaraan qabuun waldaa san keessatti fideetiin warri matti jireettan isinii fi qabrii teessanii anirraan beekan an bakkiniin an jiru amma na bira yoo beektan Ustaad Hamzaan ni beekaa sa'aa tana faranjii yoo na dhageesse na kasastii salaata subiidhaatiif amma sa'aa takka qofaan naaf hafe salaata subiidhaatiif jechuudha na bira ammaan tana sa'aa tana keessatti jechuudha waan irraan kakadhu jechaadha. Hussein Maabaraatiin naannoo san keessatti beekamaadha. Mootummaa biratti beekamaadha. Ijoolleen du'aa jiraan ka qabamu hundinuu Hussein Maabaraa waan beekaniif malee nuti dallaalota isiniif qaraanaa liistiidhaan harkaa qabna. Ijoollee Arsiidhaa hangam takkaatuchi nama qaluudha jira. Ijoollee Harargee hangam takkaatuchi nama qaluudha jira. Kana guutuu addaan beekan. Tokkoffaan bikka san keessatti axaqsan keessatti namni ilmaan namaa halaalchuudha jiru ijoollee Harargeedhaati. Furadhaa liqimsa Harargee bishaanirra dhugaadhaa. Bishaan qabbanaa warra dhugaadhaa gadiin dabarsaa. Lammaffaan ijoollee Arsiidhaati guruuppiidha qaban. Sadaffaan ijoollee Jimmaatii ji'a dabre kana keessa nama ajjeese Alii Jimmaa namni jaamu. Dabbaaluu mana isaa kanarra fideeti haasoysiise. Dubbiin akkanatti isinirraa ganni buutii bishaan qabbanaawaa fi aannan irra dhugaa. Garuu namni beeku Hussein Maabaraati bakka sanii beeka waan inni nama hunda dura
qaxaabiriin achi gaggalee maqaa Husseen Maabaraatiin bakka sanitti namni tumama. Gaafa gartee daangarraa gaggaltanii midumaashi bakkuma tana qofa yes or no naan jii naan jii yookaan miti naan jii. Nuti qaxaabir hin teenye nuti algaar ture malee Hussein qaxaabir hin teenye. Algaarirraa kaanii bakka sanitti gaddeebi'anii Husseeniituun nama hunda durachi dhaqee achitti rukkaaba buufachuu ture achi booda hattuun itti gaffacaatee namni du'ees Husseeni hajiruus Husseeni horamees Husseeni maquma isaatiin nama guutuu wanni jaa waan kana nuti akka waldaatti waan jala deemne Husseen dhufanii himatanii booda ragaan bakka birootirraa mooraa biroo keessaa obsaa gursun biraa baafne qabna. Husseen Maabaraa dhufanii himatanii jookar biraa baafne qabna. Husseen dhufanii himatanii Husseen anaa miti jee Maamma Shurrubbeen kun as keessa jiru. Yoo nan argeedha jee isaaf ragaa bee hawallooti as keessa jira. Hasikkoo mandoo ijoollee lamaatu as keessa jira. Sabar karaa dheeraa deemu jirtanii namaatu sheerna godheen dhufe. Baga dhufte. Okay, itti fufi Shurrubbee baga dhufte. Shurrubbee itti fufi. Waqtaa kanarraa fuudhi yoo mukaree gudaansa seenaan allaatti fi waan Oromoo ragaa jiru kanarra jirra. Qabxiin tokko immoo guddaan nuuf obsaa isin itti keena. Shurrubbeen itti fufi. Obsaa wanni nu guruuf an maraatadha. Wante ilaal boruuf isin qabu firaa isin qabu. Firri kiyyan jiru gaara kanas boortaan jiraadha malee. Maammat Adam kana obsaan kana. Ilmi namaa gaafa waa dubbatu rabbii isa uume of gubbatti sodaateeti waa dubbata. Afshaalummaan nama keenya waan daangaa darbe tokko jira. Hussein Maabaraa duraan nama qabaa ni qaba. Eessaa dhageesse afaan sarraa hin dhagaye. Anafaadha warri agartee Hussein akkamitti waldaa keessatti koreen nu dabaltan jee kan uummata kana dhiiga dhaabee ani inuman ta'u jeeni hatta keessan arrabsee warri Hussein balaaleffataa ture Hussein irra wayyaa ta'eeti harka lafa jaraati warri kiraan manarraa kafalamuufi warrummaan warra nu wajjin jirru masruufa fi kiraa manaa magaalaa guguddaa keessatti namaa baasu kumaaf kitilaan gabbee jechuudha. Gareen riphee jiraatu yeroo ilmi namaa bishaan irraa bu'ee tumamu hooshni kun ka Hussein Maabaraati. Eessa jirra jaan maatiin Hussein Maabaraati. Hussein Maabaraati. Namni yeroo dura ol seenee ol naqame yeroo tumamu maqaa Hussein Maabaraati. Maqaan Hussein Maabaraa horor ta'ee jira. Taargeet makiinan taargaa malee deema. Namoota hawaalaa baara irraa bu'u maqaa Hussein Maabaraatiin tumama. Itti xiqqaata baga janiinis baga maqaa isaatiin godhan. Maaf koretti ergaa dabalame as kitaaba rabbiitiin kakate namni kun. Ani Hussein Maabara wallahi bilbila waliin qabnu waa dalagata walii hogganan dubbadhu amma warra karaa nama oofu kana wajjin dalagaa qaba fa'aa jettan. Obsaan ni beeka Maammat Adam ni beeka. Diinaa wajjin riskii qaba malee firaa wajjin qabu. Gaafa dhugaa namatti muree mooraa kiyyatti Tigree, Oromoo, Amaaraa walii galanii bireenii meeqa dhufanii narratti dhaawan Maammat Adam raga kuni raga. Isa asii dhabamsiisuu qabna wanni nu laaqe namitti tana. Oosha nama meeqaa gubsiifne beekama. Hussein Maabaraa taappeelladha. Namni du'us Hussein Maabaraati. Dhalaan gudeedamu Hussein Maabaraati. Dooniin nama buuftu maqaa Hussein Maabaraati. Arabni nama fuudhu Hussein Maabaraati. Maaliif ni beektanii? Hussein Maabaraa meeshaa takka rabbiin dhagaa jalaa hiree fi ani halkan edanaa du'u boru du'u hin beeku. Gaara kanatti mootummaan nama adamsa. Hussein Maabaraan hin beeku. Hussein Maabaraa gaafa dura rukkaaba oofata gaafa rukkaaba dalannu rukkaaba na biratti ergataa ture. Warra innu osoo isatti sheer gootanii fiddanii bareeda dumaashii gabbuuftanii. Ilma haadharaa nama haga kamis jettee kafalchiiftee jallatti maa gadhiifte jeeni nama 130 irratti qabeetiin rukkaaba isa hawaalaa irraa qabuun fe'attu jeeni. Ergaa isaan kun asitti hafanii warri maallaqa irraa qabdu hin dabru jeeni seenaa san namoonni as keessa jiran ni beekan. Innuu dubbate waldaa godaansa seenaa irratti. Nama waliin uggureetiin warra hin qabne san maallaqa keetiin naafe inaan jee maallaqa saniin fe'ee fi aboo sababa keetiin eeganaa kafalataa an dhiisa maallaqni sii kafaluus hin jiru ilma adeera anaa suudii dhufuus hin jiru magaaladhaan magaala walirratti jee nama agartee hagana deeme namoota san nafeessisee maallaqa kiyyaan 80,000 hin kafaluu eeganaa ammoo ittiin deebi'u baga kafalte kee kiyya anaa suudii dhufuus hin jiru hin kafalu nama jiru. Bakka walii keessa beek
Anaa fi ati takka wal dubbifnee dabbal. Naa fi Yeroo Hussein jalqabaatiif mana kiyya seente yeroo jalqabaatiif si wajjin dubbadde gumaan daldee maal yaa'ima keetiin jibbaan si baqadhaan buloogillee godheen jiran maaliif gaafa waa'ee shamarraniiti Hussein Maabaraa arabni nama tumuus Hussein Maabaraati wanni taame amma jallatti yoo namni waa ta'e shurrubbeedhaa beek garuu maaliin godhuu qaban warra na cinaa kana hordofuu danda'uudhaan qaba Hussein gaafa dhufee koree waldaa godaansa sararaan alatti miseensa ta'e joolleen haxaq jirtu san guutuun ni facaate joolleen wallolleen nam lamatu itti dabalame. Silaa akka kutaa tokkotti immoo jarri sun miseensa qabanii dhiibbaa qabanii yoo waa balleessanii nuti yakka itti murrees yakkan fudhatanii obboleessi kiyya kun as keessa jira ka obboleeyyan isaa shamarri nama sadii gaagaamni irra ga'e hamma wareegamaa deemne an faayidaa takkallee ilma namarraa hin qabu riskii takkallee nama wajji hidhatan qabu rabbiin narra ga'a kaniin dalagaddu sinii himeen alagaa wajji dalagadda alagaa kaleessa wal ajjeefnu saniin qixxee walii agarree riskii karaa darbuudhaan naa kennan. Dhugaan garuu ilmi nama namoota 370 nama tumaa keessatti maqaa nama tokkoo ni beektanii isin. Hussein mataan isaa ajjeechaa yaalii yeroo namni baaraa bu'e Hussein Maabaraati namni haxaqii qabame Hussein Maabaraati anattuu aboo Hussein Maabaraa akkana nu godhe obboleeyyan kiyya nam 7 qabame maqaa Hussein Maabaraatiin. Intala deera tiyyaa ta waggaa takka badde Husseenitu dheengadda nama biratti argee suuraa kaasee natti ergee mucaa sana isaaf falatti godhe anuutti hin dawwalle ergasii quban qabu. Sini haa galu anatti hin dawwalle bilbila mucaatiin nadheeti mucoon tun teessanii abaluu bira jirti naan jee nama sanii waan isaa dabarsee fi mucoon bilisa argaa isilleen fedhu dhiisi jeen garuu maqaa Hussein Maabaraatiin hin barbaadaa ture itti bilbileellee arrabse akka mataa kiyyatti namatti dogoggore. Waldaa keessatti ergaa wanta ta'e kitaaba rabbii ol kaasee kakate. Dalagaa ni qaba ni qaba. Anu yoon dalagaa qabaadheetti ergadda. Waan lafa jalaa rabbi malee ani beekuu hin danda'u. Kana taqitti namni tumamu immoo namni radaa jiru namni huduuda kana warri dallaalli nama ol ergee warri gaaraa deenii irraa qabu warri arabni suuqaa liqii irraa qabu warri wanda makiinaa 30,000 40,000 200,000 irraa qabu. Baqateeti mootummaa Yamantuun lama waan taateef isii gadi bu'ee jira. Dalagaan isaa maal? Warri radatti nuti beennu abaluutti fakkeenya walii kaa'uu dandeenya. Husseenuma kanaa'u dhiibbaatti godhanii afaan bahara galanii afaan baharatti ooshin irra gubatee jira. Husseen keessa jira. Husseen warra tarkaanfii waan san fudhate irraa immoo kabiraati. Maqaan Husseen horor hoo jettee horori Husseen. Maaltu horor Husseen godhe namni bishaan irraa bu'e abbaan fedhe yoo qabame Tigree fi Amaara ta'ullee Husseen Maabaraati. Atak yeroo nama tumanillee dalayduun nama tuma joollee xixiqqoo baharaa nama wajji dhuftu jira lukaan achi bu'e eessa bar Hussein Maabaraa harka seentee ilma haadha sale maallaqa nattu janiin nama dhawan ka shurrubbee ta'e ka dabbaal ta'e ka shehamzaa ta'e ka nama as keessaa jiru kana ta'e hojiin maqaa Hussein Maabaraatiin tumna dhugaal rabbii ka lafa jirtu tana lama waldaa godaansa seeraan alaa keessa an nama bahe nama galgalaa ganama yaa'ii godhuun san ammoo warri ragaadha as keessa jira dubbatanii maaliin jibbee bahe shiruma bakka takkaatiin jibbe wanni har'a meediyaarraa Oromoo guutuutti bakka takkaatti kaatu suni yaa'ii meediyaarratti ganda tokkorraa kaatu sun achi keessatti bakka itti dadhabne yeroo nama tokko finnee yakkinu waldaa keenyattiin gadi deebina Oromoo nama kana nuu kennaa janii gadiin deeman yeroo dadhabanaas fidan duraan dursee intala shamaraa takka gaafa biyyaa baatu Hussein Maabaraa qofaa mii beek namni dallaala taatee nama dalaguun gaarii gatii itti walii galte saniin nama geessita. Warri maallaqa dhuunfaa keenya irraa kafallee jira. Warri namaan ibiddatti walit dhoonne jira. Ati intala Oromoo gudeedda taanan obboleeyyan 2-3 gudeedda taanan nama si wajjin dalagu san an dirqama anaaf inni wal dura dhaabbatuun. Ibidda yoo walit baafne immoo ibiddi sun dirqama nama kuffisaa beek. Gaafa yakkamaan sun kufe inni qulqulluu ta'eeti yakkamaa taata. Maal qaban uummanni kun ammallee sirratti jaarama. Yeroo sirratti jaarame akkami taphaan ala ta'uu ergaa nu waliin galle ergaa nu wajji hattuun taane namni kun dalagaan argatini akka namni takka nama biran geessine akka riskillee hin qabanne karaa diinatiin karaa firaatiin karaa qabsiisuutiin shirrisitti xaxama. Obsaa waan inni ta'a ture nin beeka waan an ta'a ture obsaan ni beeka. Osoo akkanatti teenyee haasofnu
ibiddi halkan tokkoof guyyaa tokko narra deemee beeka firaaf diinalleen maali dhugaan nama ajjeefti dhugaan nama ukkaamsiti warri immoo dhiibbaa dhugaa Oromoo ati dura dhaabbatuu fi ragaan isaanii si harka jiruu fi waan isaan godhan ati beektu dursaniiti iccitii wajjin sunduqa iccitii awwaalamu si godhuu barbaadan. Hussein Maabaraa isinii wajji dee'uu hin danda'an. Ani kaniin dhaladhe kun Oromoo Wallooti hundi ilmaan adeerran kiyyaati nuti. Ilma namaa kutaan hin beeku an takka Oromoo Walloo wajji jiraadhee hin beeku namni waa naa kutaa dalagaa naa kennan na biran jiru. Takka lama jennaan bilbila diimaa si dha'ee be'a. Rakkoon jiru axaqitti warri gaddachee sun warra deenii arabaa gaafan siin jiru bahararra namni haga huduudaa hoggaa dhufu namni tokko 200,000 dhufa 800 dhufa. Nama 3,000 nama 4,000 dabarsaniiti namni yeroo irratti qabame dallaalli horihee gaddacha. Namni kasaaraa dalaga waan ta'eef axaqitti dachee namuu namatuma. Mana kireeffatee namatuma. Nyaata nyaattaa kottu janii kararraa guuranii mana nama naqan. Dhaggeeffadhu obboleesso. Warra nuti deenii irraa qabnutu jira. Warri sun gaddacha. Oggaa gaddach oloo deeme warri gaaraa dinaggee itti ergee jira dalagan irra dhaabbate jee arabni dukkaan maxaama irraa qaba. 200,000 2,300 suudi makiinaan 600,000 4,400 irraa qaba. Carraan inni qabu mootummaa Yamanta olaantu tana isii gaditti tarkaanfatudha. Gaafa achitti tarkaanfate miskiina garaa deemu kottu nyaata nyaattaa jeeni jalee godhatee mana onatti ol naqa. Oromoo Walloo ta'us Hussein Maabaraati. Oromoo Arsii ta'us Hussein Maabaraati kan nama tumu. Maaliif hawaasni tumamuu kunillee Hussein Maabaratti beeka. Maaliif dalaa iddoo santu gorfamtuudha. Nama 30 nama 20 qabataniiti gibbii guguddaa kireeffatan. Namni makiinan fidee hoggaa seenaa kan kararraa seentee jirti harka Hussein Maabaraa gaarra asiin baatuu janiin. An Hussein Maabaraa gubboo naa kennitiimi argaa isaan fedhu wal arrabsaa olla. Walillee galuu hin dandeenyu ni beekan warri as keessa. Garuu namni bahee hoggaa oosha ol seenee gibbii kabalaa eegalan harka Hussein Maabaraa buutee dawwaladhu. Harka Hussein Maabaraa buutee dawwaladhu janii tuman. Akkasiga. Filmiin akkanaan irra dalagamaa ture. Gaara kanatti ilma namaa gajjee janii hudduu keessa dhawan. Ibiddaan. Eenyu ana shurrubbee janii dhawan. Nama madotti karaa osoo yaanuu dhufneetim eenyu siree jennaan aboo rabbi isaa balleessu shurrubbee Walloon na dha'e naan jee tokko. Siigalee ijoollee kun noolaale ganda gaara nuuree gubbaatti. Kadhaes ijoollee mabbaa biiftuuti gaafa gosummaan jirtu san. Siigalee akkamitti kottu gaajee galeetiin nama san wallaanee shurrubbeen sun ka akkami osoma hojjeteenyu aboo shurrubbee akkami jennaan na abaaraa oolan nama sadii jarri reetti qalee qorichatti godheen ta'a shurrubbee aboo rabbi isaa balleessu jaa oolanii galgala namni dhufee aboo shurrubbee nagaan deebitee naan jan ijoollee karatti waa daladu tana barbaada yaana yeroo san warri si komatu kun warra karatti ba'ee miskiina waa godhu waarra barbaaddatu namni dhaabbataan mooraa qabu immoo nama sanni adamsita dirqama baalagee nama kee waa godhu. Akkasitti bar shurrubbee kaalkee cabaa tokko akkana na godhee je. Nama san maqaa dha'uun barbaadu obboleeyyan keenya dogoggorani gorfadhee qajeelan. Oromummaan tana qabdii beek. Haga kana shirri dalagama. Namni baharaa bu'e kamuu dhalaaf dhiiran tumamnaan Hussein Maabaraati. Tumtuun nama tumtu suni gorfamtee teessi gibbii kamuttuu haxa keessatti harka Hussein Maabaraa rabbi si buuseetii dawwaladhuutu jira. Namni Hussein Maabaraatu na qabe beekaa hoggaa tumamee baay'is Hussein Maabaratti beeka. Ka Walloos Hussein Maabaraati, ka Arsii Hussein Maabaraati, ka Jimmaa Hussein Maabaraati. Yoo namicha san namni beeku jarri sun wal beekaa lubbuun namaa baatee jala deemtee dhiyeessitee namni tokko qabamee anaamii namni kun abaluu biratti je'eeti wal baasa. Haga kana ta'eef waan kanarratti haasa'uufan wanta lama gaafa Hussein waldaatti dabalamee maallaqa hiruu maallaquma Oromoo tume san hiraa jiraa warri jiru jira. Maaliif warri dhiibbaa isarratti godhu sunu warra inni dalagaa biraa dhiise akka an beekutti. Yoo sobne malee immoo warri waldaa san keessa waliin turre ni beekan. Warra nama ofitti yakka murretu jira. Kun koominiitii Itoophiyaa keessa jira. Kun ammoo garee manguddoo kutaa 11 keessa jira. Kun waldaa dhuunfaa isaanii keessa jira. Nama kutaa tokko badiitti muruu hin dandeessu duutee dhabamta malee
soba yoo ta'e ana gandummaa qaba isaan haa dubbatanii waan hafe boodan isin itti dabala. Namni du'ee Galatun, maamee kiyya dur fadhu. Gabaabumatti waa'ee Hussein Maabaraa shurrubbeen isinitti himee jira, obsaan hanga tokko himee jira, Afrikaan himee jira. Jarri kuni jara Hussein Maabaraa hojii isaallee beekanii warra seera godaansaa keessallee waliin turan. Hussein Maabaraa duraan nama miidhaa ture kana eenyuun ragaa ba'a miidhaa ture. Garuu Hussein Maabaraa eega horee godaansaa seenee booda maqaa isaatiin akka naggadamu. Waan siin Hussein Maabaraa nama miidhaa ture. Damaanaa gooneti dallaala basaasoo nama fidutti alaa 40 dinaggee isaa ka biyyaat namni itti baase masuulummaadhaan waldeenyi godaansa seeraan alaatti kennee irraa fuudhanii namni sun illaa irratti maallaqa isa gaafata. Bakka namni itti qabame ni dhaqa. Nama kana duubaan akkamittiin har'a hattuudhaa ja'an hin beekummoo waan amma harrukkaa bergaan dhiise waggaa 5 deema namni haxaqitti qabamu maqaa Hussein Maabaraa himata kan nama tumu Hussein Maabaraa himata. Laadii kiyyaan dhaba. Yes. Thank you. Iddoo galatoomii maamee shurrubbee. Waa'ee maamee shurrubbee reefu as keessa Afrikaallee waan tokko waan kaasee qaba. Maamee shurrubbee bakka tana hin jiru. Maamee shurrubbee warra rukaaba hannaan takkaa dogoggoraan oofullee waa'ee obboleettii isaa gaafa kaasu maamee shurrubbee galateeffatee osoo inni hin jiraatin. Isin achirra dhaabbatanii maamee shurrubbeetti ishee ergootanii si'a malee maamee shurrubbee yeroo jalqabaatti bara mana kiyya seene naaf inni nurra waliin dubbanne isaa sonumaan argaa naasuma beekaa garuu hangas mara walitti hin dhiyaannu naaf inni. Ini gabaabsin amma kana hawaasa Hussein Maabaraa uummanni guutuun dhagee jira atillee ragaa battee jirta galatoomi. Ammoo agendaa qabna sagantaa qabna. Ayyee takka Okay, Muhammad waan dabaltu qabda? Ani ciin taaluu barbaade isa kana kanumaan cufee. Waa xiqqisha waan Okay, dabale sagalee kan qollaa. isinii dabalu. Wanni itti isinii dabalu obboleessa keenya Maammed Shurrubbees akkuma inni jeetti waldaa san keessa achuma wal barree achuma keessa wajjiis turre achumatti jechuudha rakkoo bu'aa bayii hedduu keessa waliin dabarre garanumaan Maammed Shurrubbees obboleessa keenya galatoomii jechaanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf iccitii waldaa kanaa fi dugmentara waldaa kanaa haga tokkoon harka jira jeetiin hubadhaa nama biraa jiraatu mala ammoo akka waldaa kanaatti dugmentarri guututti harka jira jeetiin yaada haga tokko. Agasiin mataarra babee gara gartee xumura gara wannatti isinii dabra. Waggaa afran kana keessatti waldaa ittisa godaansa seeraan alaatii fi daldala namaa kana eega tola ooltummaadhaan hojiitti seenee mindaa tokko malee osoo nam tokkoon gartee mindaa irraan arganne keessa isaa keessaa rabbiif jecha ilmaan Oromoo karaa kana deemu baraaraa ture keessatti bu'aa bayii jiru haga tokkoon isinii hima. Waggaa afran kana keessatti shamarran Oromoodhaan kan gartee karaa kanatti dallaallotaan gartee qoonqoonis haa ta'u bifa adda addaatiinis haa ta'u gartee bifa gartee diinagdee irraa buusuuti mana adda addaatti walitti qabanii gartee akkasitti kaarbooniin qaama isaanii irraa bahuu fi wanni adda addaatiin ukkaamamanii lubbuun baate dubartii 69 akkasumatti waggaa afran kana keessa dubartiin gudeeddaa jaalattee osoo hin ta'in gudeeddaadhaan gudeedamtee waldaa kana dhuftee himattee 29 akkasumatti dallaallotaan ta'ee shamarreen fuula qabdu yookaan shamarree bareeddu tan ilmoo ifiin gartee jaalattee hin dhalin dirqamaan irraa dhalan 24 akkasumatti waldaynitti isa godaansa seeraan alaa waggaa afran kana keessatti shamarree maallaqa hin qabne ta'u gartee warri isaaniitis wanna gartee maallaqa irraa kafaluu dadhaban tan rakkattee akka malee taate yoo xiqqaattee dhalaa 550 bilisoomse. Akkasumatti deebi'uudhaan dallaallonni biyya keessa jiruu fi gartee biyyoota ollaatis jiru nama 29 qabamee seeratti dhiyaatee kaan magaalaa Hararittidhaa jira kaan hidhaa Addeelleetti waggaa 28 irraa hanga 30 tti murtaa'ee hidhaa jira. Kanarraa kan hafe dhiirtii lubbuudhaan dabartee dallaallota harkatti lubbuun dabartee osoo maallaqa buusii janiinii tumu haa ta'u yookaan gartee mana oosha isaanii keessatti walitti qabamanii qoonqoodhaanis haa ta'u dhukkubnichi keessatti qabamee qabee dhukkuba yaala dhabuunis haa ta'u dhiira ta'ee kan lubbuun dabartee nama 29 dhiira ta'ee kan waldayni ittisa godaansa seeraan alaa lubbuu isaa baraare waggaa afran kana keessatti nama 600 akkasumatti shamarreen gartee qabamtee dallaallotaan yeroo dheeraa cinqamaa turte nama dhabuudhaan yookaan qarshiin isii bakka takka bu'uu fi dhabuudhaan rakkataa turte maraattee huccuu darbitee dhalaa 9 baruma afran kana keessa Bosaasoonis haa ta'u Jabuutiinis haa ta'u warreen dooniin fuutee osoo gara biyya Yamaniin deemaa jirtuuni qabatamatti nuti hordofnee dallaallota irraa hubanne nama 900tu waggaa afran kana keessatti lubbuun dabartee jechuudha. Kanarraa waan ajaa'iba namatti ta'u keessaa nama jaamu
Ziyaa shoodhee nama jaamu bakka takkatti dhalaan torba dhalteef. Dhalaan torba lama ijoollee wallooti. Taan ijoolleen dhalaa lamaas naannoo Amaaraati. Taan ijoollee Oromooti. Isaan kun hundinuu haga ulfooytuu gadi lakkisu yeroo isaan bahararraa bu'an dooniirraa buusee bira qabee dhalaa fuula qabdu tabareeddu. Fiqqabee haga isiin ulfooytuu bira tursiisa yeroo isiin ulfooytee tanaaf jalaa ergeeti tabiraa buufataa jechuudha. Kanaafuu wanna ajaa'ibsiisee waggaa afran kana keessa Ziyaa Shoodhee dhalaan torba bakka takkatti ilmoo dhaltee fi Ziyaa Shoodhee waldaa ittisa godaansa seeraan alaa keessatti himatamaa ture jechuudha. Kana keessatti tan gartee obboleessa keenya Hussein Maabaraa obboleeyyan keenyallee akka gaariitti dubbatanii dhuguma rabbiitti namni waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana akkuma jeetti kakatee fudhatee dhugaadhaan hojii bareedduu dalagee waan waldayni kun dadhabe ilmoo miskiinaata qarshii namarraa kafaluu dhabdi. Tagartee akka maleetti ijoollee dabuub ijoollee amaaraa kan namni irraa gartee maallaqa baasuu dhabame waldayni illee dadhabee Hussein dirqamatti kenninee Hussein baase nama 338 namni Hussein dirqamatti kenninee nuti harkaa baasisiifne dallaalota harkaa. Keessa isaatiin benziila makiinaatti naqatee gaara keessa deemee bakka adda addaa dhaqee. Kanaafuu bu'aa bahii waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana keessatti Hussein nama waldaa kanatti dhugumaan harka kennee dhugumaan gartee akkuma nama miseensa tokkotti hojjechaa ture jechuudha. Garuu haa ta'u immoo gartee maqaan isaa baduun hin oolamne. Bakka adda addaa keessatti Yaman keessatti hattaa yeroo dooniirraa namni bu'e hattaa gartee Yaman warra keessa bakka fedhe tahee namni yoo nama biraa tumee namni biraa maallaqa irraa buufates maqaan inni himatu Hussein Maabaraati. Kana eenyutu kana godhe dallaalota olii tana tattaa'u kan inni gartee gadii tanatti gartee yeroo inni isaan nama akka malee godhan dhaqee seera dhiyeessee hidhaanii warra inni mootummaa geesse hoosha isaanii cabsetuun dhiibbaa irratti godhan. Akkuma shurrubbee namni dalagaa walitti hin hidhanne jechuun san janii admaa ka'anii walgahii 70 ta'anitti maqaa Hussein Maabaraatiin malee namni hin tumamin, maqaa Hussein Maabaraatiin malee namni manatti hin ugguramin, maqaa Hussein Maabaraatiin malee nama hin bilbilchiisina. Isaatu erga waldaatti seenee qeerra deemee nama qabsiise, hoosharra gube, nama hedduu dhaame, nama hedduu lubbuun darbe. Xiiqii keessa galanii haga inni makiinarratti ajjeefamu dalagame. Garuu waan inni isi erga waldaatti dhufe an isumaa dirqama baatu isumaa qajeelfama walii kenninuun waldaa keessaa wanni hin ba'eef sababa san obsaan haa dubbatu nama ofitti badii muruu dadhabeefin waldaa keessaa bayan. Oggaa dubbiin jabduun jirtu na bilbilan nin dhufa. Karaa kana keemaa nama meeqa fuune? Nu bilbilanii keemaa naasirii nama meeqa fuuna? Hattaafi nama meeqa fuuna? Golagaattiraati nama meeqa fuuna? Oromoota kutaa biraa amma nama san nama 30 nama 20 fidi waan godhu jirtu san hojjenne ni fuuna bakka takka ni dadhabne. Saniifin waldayicha keessaa ba'e. Namni tokko Oromoo ta'ee gaafa jaarame akka Oromootti tarkaanfii walirra fudhata akka Oromootti walii akkata. Badii isaa walii dhiisa ka dhuftuuf wal barsiisa. Namni gaafa Oromoon ammoo murtee irratti muru hoggaa deemtu jaarsa fi keessa fi namni bakka adda addaa keessa harka walirra qabatee dinqatti waliin gallaa yoo dadhabne sinit deebinaa saniifi waldaa keessaa saniif hin ba'e. Warri sun har'a guutuun lubbuun hin jiru warri shira san keessaa qabu. Warri hoggaa nuti namatti ergine raashina isaanii ammataa kiyya maallaqa kiyya ergee hattaabitti keemaa namni miskiin itti tumamu 3,000 4,000 obsaan kana maammat kana maallaqa kiyya ergeetiin achi dhaqi jeen maallaqa kiyya san fudhatanii nama nuti barbaannu wajjin jimaa qamaa turan yeroo san dalagaan qabuan. Siigalee maaliif miskiina keenya tumamuuf dhalaan keenya Yaman irraa fuudhameeti Yamanii muqiima muassasaa daladduutti kireeffamaa ture maallaqni warrarraa is bu'e. Maqaa walii dha'uun hin barbaachisu saniif hin bayan. Hagasi dhiifama. Fayyaa ta'e Maamad Adam gabaasa keessan sila sagantaa waliin qopheesse. Maamma shurrubbee yeroo takka wannoo goona sagantaa waliin qopheesse. Oggota akkasiifin ibsa sirriitti ibsa. Sagantaan silaan qopheeffadhee akka namni hedduun dhaggeeffatuuf sagaleen keessallee akka waraabamu waan hin qophaa'e galaatti seente walhubannaa dhabana fakkaata. Sokkee rakkoon qabu waan bareedaadha. Walumaa galatti amma waa lama qofa irratti xiyyeeffanneeti waa lama irratti xiyyeeffanna wanni lamaan sun maali tokkoffaa godaansi seeraan alaa waan isin hojjettan gabaasa ammaatti goote kan irra deebitee tartiibaan nama du'ees ka qabamees ka saamamees akka nu gootu feena. Lammaffaa irratti immoo qabxiin guddaan waa'ee Hussein Maabaraa inni amanu saa amanu inni dhiisu saa dhiisu. Maamma shurrubbee ni beeytanii maamma Adam ni beeytanii waan isaan dubbatan asin durallee miidhaa gubban ni beeytan.
qabri isaaniitiin kakataniiti. Hussein Maabaraa feetan hattuu jaa feetan gaarii jaa. Hussein Maabaraa osoo horee godaansaatti hin dabalamin dogoggora dalagaa akka inni ture jarrummaan kun ragaa bee jira. Eega horee tana dabalame immoo ilma namaa fayyadaa akka ture qaalii horee tanaa godhaa akka ture horeen waan inni godhe bakka inni nama fuudhee fi nama hanga inni fuudhe gabaasa kan nagirti. Kana jechuun Hussein yakkarraa bilisa jechuudha miti. Sana akkasitti hubaddaa. Qabxii nama xiyyeeffannaa amma yoo wal hubanne jechuu fedheeti. Tokkoffaa godaansi seeraan alaa ifaajeen bu'aa bahiin dadhabbiin baasii fi miindaa tokkoon malee beekamtii fi galata uummata bal'aa kanaan malee godhaa turtan bu'aan keessan maal galmeessitan maal injifattan hangamta akka nama baraartan ka jedhu maammee gabaasuma ammaa kan seerqa jiru kalistii kana baastee sirriitti nu ibsite irra deebitee akka namni hundi dhaggeeffatuu fi waraabbatuu fi xumura irratti immoo namoota amma qabxiin guddaan nuti barbaannu wanni uummanni guutuun dhaga'uu fedhu maamma shurrubbee yoo wal hubanne dallaalota biyya keessaa Adaamaa, Dirree Dhawaa, Finfinnee, Harar, Awwadaay, Arsii, Asallaa taa'anii nama akka gabraatti biyya bilisaa si geessina ni dalagatanii jijjiiramte jechuudhaan nama biyyarraa gara bahaa ergan. Waan toopik lammaffaa irratti warroota bahara galatti ilma namaa gudeedan, ajjeesan, solleessan, guban, maallaqa irraa buusan. Two topic. Sadaffaan ammoo eega namni bahara cehee booda hattoota maafiyoota akkam basinimtanii kana maqaa Hussein Maabaraatiinis haa ta'u, Hussein Maabaraatiis haa ta'u, jinni Maabaraa haa ta'u. Jarri sun nama meeqa iddoon dhaloota isaanii eessa suuraan isaanii akkamittiin eeruu arganne agandaa Oromoo guutuu goonee jara kana yakkamaa akka isaan ta'an labsina akkami saaxilla ka jedhu ragaa wajjin maqaa wajjin suuraa wajjin itti deebine addaan baafan. Maammadis yoo ta'e obsaas yoo ta'e horee godaansa seeraan alaa keessaa gabaasa waan isin hojjettan bu'aa bahii fi injifannoo isin fiddanii fi nama hanga isin baraartan tootaalii walii qabdee maamme akka madeessisa kanatti kanaa dheessituun barbaada. Isa kana immoo tartiibaan jalqaba irraa kaastee gaggabaabsitee mataa irraa dhooyita. Sagaleen keessanillee rekoordii akka ta'uu fi bu'aa bahii takka immoo firii milkii keessanillee uummanni akka baruun fedha itti naafuuf. Isa kana naa xumurii achi deebina qabxiin ammaan kaasa kanatti fayyaa ta'e. Naasi guddisee itti fuuf yoo dandeessa kaameeraa keebanii namni akkasii baruu fi yoo dadhabde immoo akkanuma naa gabaase itti fuuf. Dabbaal bakka reefuu nama dubartiin torba bakka dhalteef jeesanii. Itti sanuma bal'isee kana ibsuun barbaade yaa isuma sanuma hunda walii qabee. Akka ibsu ganda isaa. Okey itti fuuf gabaasa seerqa jiru nu kan neessumaan Maamad. Fayyaa ta'e yoo dandeessa kaameeraa keenyaa banii takka akkanumatti itti fuuf. Maamad Adam nu dhaga'u jirtaame? Ni dhaga'amaami. Yaa itti fuuf. Jidduutti ni qaqqaba ittiin deebi'a. Bareedee jirta amma itti fuuf waraabadhaa sagalee kana sirri waraabadhaa waan ajaa'ibaa as keessa jira wanni sitta kan dhagahin itti fuuf. Hayyee waggoota afran waldaynitti isa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa tola ooltummaadhaan ilmaan Oromoo karaa kana deemaa jiru irratti gartee hundaa'ee tola ooltummaadhaan nama rakkate hundaa gartee baasaa ture yookaan bilisoomsaa ture waggaa afran kana keessatti kaniin liisaasaa harkaa qabu yookaan galmee isaanii harkaa qabu jechuu qabatamatti eenyutti qabatamaadhaan jechuu waan irra geenye ajjechaan shamarra 29 gudeeddaan nama 29 kanneen ammoo fedhii isiitiin alatti gudeedanii yookaan ulfa isiin hin fedhiniin ulfeessan 24 kanneen ammoo waldaynii itti dallaalota harkaa baase shamarree 550 dallaalota biyya keessaatii fi biyyoota ollaa kanarratti namoota to'atamee seera dhiyaate nama 29 waldaa ittisa godaansa seeraan alaatiin jechuu seera dhiyaate waggaa 30tti itti murtaa'ee jira. Dhiirarraa ammoo namni dallaalota harkatti lubbuun dabartee nama 28 dhiira tahee immoo warreen gartee maallaqa dhabuudhaa fi gartee akka maleetti tumamee gubanii gartee qaama saalaan sibiila ibidda kaanii gubuudhaan gochi adda addaa irra gahame nama 600. Kana keessa ammoo shamarreen qarshii dhabaan yookaan qarshiin isii qabaachuu baattus yoo fuulaan bareedde oosha keessatti qabanii yeroo dheeraaf gudeedanii sammuu isii wanna godhan maraatte shamarree 9. Kanarraa Jabuutiirraa fi Bosaasurraa jalqabee dooniin gaamata afran kana keessatti fuutee namoota keenya bishaanitti garagaltee namni lubbuun dabartee nama 900. Nama 900 kana keessaa addatti immoo kan ajaa'iba nutti yeroo dheeraa irra deddeebi'aa turre Ziyaa Shoodhee nama jedhamu. Ziyaa Shoodheen kun nama shamarree torbarraa adda addaan dhalee jechuudha. Shamarree torba fedhii isiitiin ala gudeeddaan. Nama Ziyaa Shoodhee yoo kun dhalataa isaati. Godina Harargee bahaa gaara mul'ataa dhalate. Godina Harargee bahaa gaara mul'ataa dhalate.
Auzu billahi minash Suuraadhaan shaitanir deeggaramee viidiyoodhaa wajji wanni harkaa qabu kun wanni himaa jiru kun suuraadhaa fi Gobas. viidiyoon deeggaramee. Akkasii waggoota afran kana keessatti waan kanaatu dalagame jechuu barbaadeetii galatooma. Okay, fayyaata ulfaadha qabxii lammaffaa ni khatti kennu. Maama shurubbeettis yoo ta'e eenyu sosoo qabxii lammaffaa biran geenye yaada asirratti dabaltanii yoo qabaattan. Obsaa ta'uu Afrikaa ta'uu mana keessaa namummaa waa dubbattan. Achi nu taala gara qabxii lammaffaatti. Amma suuraa fi liistii maqaa fi iddoo dhaloota dallaalota kanaa hunda baasnaa. Isa bira osoo hin geenye waan dabaltan namni qabdan yoo jiraattan. Carraa isin kan. Ani wanni waan qofaan ifas ni godha. Ziyaa shoodden amma gocha san ni beenna. Anuu gaafan gadi dhufu nama 360 achi fuudheen Abduu Affaarii biratti adanii gannaqe. Nama dhalaan mana jaaraa ture garuu inni har'a lubbuudhaan hin jiru. Okay, ziyaa shoodden kun du'ee jira. Maama shurubbee. Waan akkasiitu gurrarra na bahe. No. Hin duune obboleessa isaati ajjeesan malee inni ni jira. Ayyee. Okay, Waan santu gurrarra na bahe haganumaan dubbachuu barbaade akka kan. Okay, fayyaata. Okay, Afrikaa ta'u. Hayya Afrikaa. Dhugaadha. Akkuma asirraa Muhammadii fi shurrubbeen fa'aa hiriyoonni warri waliin turre dubbatanitti warroota amma biyya keessallee ta'ee ala jiru suuraa isaaniitiif iddoo dhalootaa jedhame. Uummanni kun ammallee deebi'eetiniin dalagarra jira. Iddoo isaan jiranillee qabatama yoo kawallaallu taate fotoo isaanii maalii isaanii kennuu dandeenya. Wanni kun immootu wanni asirratti namni ol baheetiniin dubbatu tokko dabbaal wanni tokkottu fotoo qabdaa, iddoo isaa qabatamaan beeytaa, ragaa viidiyoon deeggaramuu qabdaa, ragaa namootaa qabdaa waan jedhu akka irraa qulqulleessitu barbaadetti beeyta amma namni ana maqaan badee borunatti dhufa jedheetiniin nama waan jabaa dalagamu akkuma Huseen maabara amma reef duratti jenne kana akkuma immoo deebi'ee Taajuu Shurrubbellee maalidha inni maa hin qabamne maali jedhaa turan Taajuu Shurrubbee Wallo Huseen maabara Hararge ani ijoollee Sikkoo Mandooti kanaafuu hundi keenya waan tokkummaa yookiin ilmaan Oromoo kanaaf malee gandummaa fi naannummaan takkaa dubbannee waldaa kanarratti wanni amma jedhame kuni kan hafee miti. Isaan kuni waan isaan achi qindeessanii as erganiin an hamma federaalaa deemee waldaa ittisa godaansa seeran alaa kana jiraachuu fi ambaasaadara Suudi Arabiyaa jiruuf ta'ee kayamanii ta'ee akka walquba qabaataniitiniin waan kana furmaanni itti godhamu kan asii himbu'e Amir kan jedhamu Samar moo Amir kan jedhamu inni leen wajjin ture kana godhaa ture jechuu waldeen ittisa godaansa seeran alaa kaleessa roorrifamaa ture akka malee roorrifamaa ture haga ajjeecha akka biyya jirullee ta'e kan naannoo hundarraa jiru akkuma Obsaa Yuusuf jedhe kana Obsaa Yuusuf haga bira dabranii asiin haala kam akka itti mijjeessinu nu gaafachuu gahan jechuu ummanni maafayaan kun wanni isaan irraa wanni hin jiru maafayaan ammallee Gama kanaa gaara kanatti ibidda haga mooratti dhufanii marsanii wanni adda addaa mooratti tarkaanfii fudhatamee jira. San hin himannu namni waan akkasii himatu. Obboleeyyan gurbaa kanaa nama 3. Takka amma dura waan taateeti biyya galtee takka immoo keema dhiisanii takka fuudhanii namuma tokkotuun shamarran 3 san waa godhe waan tokko hin jennu kadhannee kadhachiifnee nama san anuu 86 biraa qaba. Maallaqa kiyya san fudhadhu ilmaan namaa gadhiisi jeetiin kadhadhe ni dide. Waldaan godaansa seeran alaa gaafa labsii baase baaneeti nama san rukkaaba san guutuutti uggurre nama fuulan beennu maqaan beennu ibidda walii garagalchuun dhufe.